نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بكينا أبدا. جاني برصحاب النقاف أكست نبي محمد زكنا جيني. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا كينا. اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة ديهن خنا كلن سرتين وانا جايباتك أرجع شيخ خينيا شيخ إلياس أباستو نشيدا تنرى موسيقاتو الرويادا خجون نجه إسا ميكائيل منشيدا خينيا بكمان ميكائيل إساتو غرتيغا كلن سرتي غرتي أرجع شيخ مالو إسن درشتي سنيله هدو أجيفة جرة نشيدا تنتمي تموزيكا قبضو سنمو تدبي قبضو سنمو تنو منغاها تنا ميد بيتنا الدباسة جزاك الله خيرا جي إساني أكاسيتي دبتون أجهي ديرو دبينتوني أكامي أنا كخياتي ندبدي يعني فيه أكما إسا دبدتي ندبدي walaloo tana barreeffameeti walaloon barreeffamteeti deebi'anii sagalee yeedalootti godhanii akkasitti waliin ja'an waliin jechuun kun nashiidaa jedhama. Tadibbee itti dhaansuun ammoo sun gartee waa nashiidaa miti gaayoo naashidaa taate malee tadibbee itti dhaansuun yoo naashidaa taate malee nashiidaa miti. Nashiidaa taja'amtu tanuma gartee walaloon barreeffamtee yeedaloon itti godhamtee jechuun sagaleen isii tana nama harkiftu itti godhamtee waliin ja'an jechuun. Amma fakkeenyaaf إثبات شيء لربنا لا ينكر دليلنا كل أي شيء أكبر. أما قا إسان ما جاءتنا الرهد أكل جاء ولواني إثبات الشيء لربنا لا ينكر لا رو جيدومي دليلنا كل أي شيء أكبر دليلنا كل أي شيء أكبر رو دندومي ترى لما جتشون نما himni tokko amma tarree lama tahee hoggaa dhumarratti gartee wal fakkaate walaloo tahee jechuudha. Kun amma mana tokko jaama. Tarree lamaan tun mana tokko jaamti. Tanaa fi tatanaa gadii akkasumatti qixuma tokkoon gartee ruudha yooniif amma keeyyata tokko taatee feetu firii 10 taatii feetu 5 taatii yoo akkasitti dhumte walaloo jaamti. Walaloo tana yeedalootti gootee haala nama harkisuun bareechitee dubbatuudhaaf إثبات الشيء لربنا لا ينكر دليلنا كل أي شيء أكبر. جتك كسي سجلت تقولون كي يدلو جام. أما خان يدلو خنا في وللون تولتي نشيدات هاتيجو. يودوب نشيدا يجون حرام كتاتو تاتي. إسانو مالي بكنا جان. إيجا مو تعربات دورغان قبضو تأورمو تنا دورغا قبا. أنكنا دي بيخانا. أما يونف ولا تاتي زبن رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام نجرتي حسان أمتخنا نور دي بسي جين إسا ولا لون الرب سناني أتيسم إنني سجى حسان كون قرتي كان ما ولا لون أمبي كما أتيس نور دي بسي جين جتشورا وجبريل معك جبريل سوجين هاتو وجرخنا نور دي بسي جين جتشو دوبا akkasitti inninis walalootti baasee jara irraa deebise jechuudha. Hajawta Muhammadan faajabtu anhu وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شميته الوفاء خجوجو أكس جد ديبسا قولي في النججو خنافو ولا لوران دين وفي دوك وفر ديبسون نجرتي يجوخنا أكسمت ملي غافل لولا خندق اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا كينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. نبي محمد صلى الله عليه وسلم ديبسا قد أكن جان اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. خنافو يدلو في وللو ولين جتشون وهمان قبدو صحابوني نبي جاني رسول الله أكس جاني جتشورا خنافو إني خني نشيدا حرامي خجامي نشيدا أورمو تنبانمو ولما قالت نشيدا وانجامو تو حرامي وانجامو ندبيان يوتا دبيدا تاتي دقادا ani waa'ee gartee nashiida yaanii gartee ta dibbeedha rasuula faarsadhaa kanatti gartee dibbeetu muusani waa'ee soomanaa keessatti illee gartee dubbadheetiin jira. Nabiyyi faarsadhaa dibbeetu muusanii irraa fagaadhaa gartee musiiballee musiibaa jeetiin dubbadde jitti musiibadha sun malee waa gartee manzuumadhaa miti. Kanaafu musiibaa jeetiin dubbadde musiibaa jechuun suni nabiyyi faarsadhaa dibbeetu muusanii jeetiin dubbadde. Kanaafu nabiyyi faarsadhaa dibbeetu muusuni dhugaadha. Sun bid'aadha hin jirtu. Rasuulli faan alayhi salaatu salaam afaan isaaniitiin walaloo baafatanii sahaabonni nabii wajjin gartee walii qabaadhaa jedhan. Kanaafuu gaafa gartee lola handaqa akkana jedhanii kanaafuu akkana jechuun walaloo jechuun humaan qabdu diina ofii tokko ofirraa ittiin deebisuun humaan qabdu. Kanaafuu munashidoota keenya kana isaan hin fedhan. Amma isaan silaa amma munashidoota keenya kana hin fedhan ni arrabsan. Maalirraa kan ka'e wanni kun? كلامهم لفظ مفيد مسند والكلمة اللفظ المفيد المفرد لاسم وفعل ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثة هي الكلم. سان ماجي قرايس يوني بغرتي ولو في يدلولون كدورغا تاتو تاتي ايغا مالي في جان دوبا إسان خنافو wanni kuni aayata rabbii tokkoon walitti isaan buusa. Walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin ala allaa ta'diluu jedhe. Aloo walaa yajrimannakum aboo isin hin kaasin shana'aanu qawmin ummata tokko jibbuun ala allaa ta'diluu haqa dalaguu dhaburratti isin hin kaasinii. Haqa dalaguu dhaburratti. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Aboo haquma dalaga haqa dalaguu kanaa sodaa rabbitti dhiyoodhaa jedhe. Kanaafuu warri gartee munashidoonni kuyyooniif gartee isaan kana salafiyyoota jedhanii isaan kophaa baanan gartee sababa saniitiif hirqaadha jedhanii isaan ulamaa'ii arrabsinaan isaan munashidoota kana gartee arrabsinaan achirratti gartee nashiida adda addaa irra baasan. Sababa saniitiif jecha yoonii fi gartee nashiidummaanu haraami jaan gartee sababa gartee jara san jibbuutiif jecha haqarraa maqan jechuudha. Maaliif? Waan ifiifuutti jiran waan ifiifuu jechaa jiran irraa nama dhoorguun sirrii miti gaa. Yoo gaammoota Oromootun hin taane nashiidan Oromootun hin taane taate tun ammaan tana qabu Oromoota as keessa jiran ammaan tana. An akka yaada kiyyatti hoggan achi ilaalu. Egaa Quraana Rabbii keessattis dhoorgaa nashiidadhaa hin agarre hadiisa keessatti illee hin agarre. Ammoo isaan as deebi'anii nashiidaa dhoorguun akka yaada kiyyatti warroottan gartee mootummoota warroota aangawoota kanaatu isaan kana seenee malaanu munashidoota kana nurraa dhahaa isinii ijoollee qaraasitan keessatti nurraa gadoodhaa mataa keessaa hin dhaggeeffatinaa jaa hawaasa jalaa deebisa jechuun akka waan gartee kaffaltiin isaanii godhamee gartee isaan kana gartee dhaloota kana isaan kana jibbisiisu irratti isaan nama kaasanii haala sirna fakkaatan akka sammuuti kiyyatti jechuudha. Akka kun kitaaba rabbiirraa maquu jaamti.
obboleeso illa alladhiina aamanuu wa'amilu الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا je'emichitti rabbiinu dubbate jechu keessaa baasee kanaafu karaa malee hin ka'inaa obboleeyyan kiyya karaa malee hin deeminaa yeroo hedduu isinii gartee ikhwaana ufuuf jettanis numan dhagaa numan arga sheekan keenya kana munashidoota keenya kana ji'i walii qabdanii footoo kaaftanii ikhwaana jettanillee maqaatti moggaaftan numan arga isaanii gartee nuti ikhwaana jee akka isin nuti salafiyyoota jettanii isin gartee kaa kophaa ummata ooftan kanatti isaanii gartee nuti ikhwaana jee kophaa maqaa moggaafatee deemu takka hin agarre ani jetii yaani hin dhageenyilleedha ammoo maqaa kana isin maatu gartee moggaaseef gaa jecha Abdoosh Aliyyi gartee rabbiin dhugaa dubbate isin je'ee ikhwaana haje sanirraa fudhattaniiti ikhwaana baaftaniif jechuudha yoo guutumattuu jechuudha rabbiin gaa eega obboleeyyanii je'ee quraana isaa keessatti ammas nabiin rabbi wakuunuu cibaadallahi ikhwaana gabrootan rabbii obboleeyyan dhugaa sen tahaadhaa jedhe duuba waan rabbiin je'e waan nabiin je'e sen dubbatuudhaaf jecha maqaa sii baasanii biyyarraa kophaachi si qabuun maali hoggaa jara kanaan ikhwaana jetta walii qabdanii ikhwaana jechuun obboleeyyan jechuudha hoggaa jarri kun gartee obboleeyyan ta'e isin yoo waliif diina egaa faallaa isaanii jirtan jechuudha ogguusan egaa isaan kun obboleeyyani nama tokko walii qabdee nama hanga tokko walii qabdee jarri kun ikhwaan obboleeyyan ikhwaan jechuun obboleeyyan jechuudhaami obboleeyyan jarri kun hoggaa jette ati hoo duuba isin hoo gareen teessan diina yaamti tahasabuhum jamii'an wa qulubuhum shatta rabbiin jeensani moo isin hoo akka mire hoggaa isaan kanaan obboleeyyan jettanii isaan kana maqaa bareeda baaftanii fuuqa isaan yoo isaan inumaatu alhamdulillah eega maqaa hamaatti hin baasinii ikhwaan jettanii maqaa bareedaa kana baaftaniif buhuma quraanarra jiru buhuma hadiisarra jiru eega baaftaniif bareeda dhaa'u keessanis gaa maqaan faallaa kanaatiif kunoo tahasabuhum jamii'an wa qulubuhum shattaanis ni jira gaa faallaa kanaati eega gartee gaa isaanii ikhwaana taate faallan ikhwaanaa gaa gartee deebisaan isaa jechisanii kana gartee isinumaatu fi baase taate jechuun gutan kanaafuu mee dubbii tana gallaala ani dhugaa rabbii gaafa dura hoggaa namni akkanarratti salafiyya jedhanii gareetan jedhanii isin dubbatan kana ulamaa'onni kun edaa waliif hinaafanii jarri kun nahawis ni beeka jarri kun nama faffaxinaa nuti inuu majalisa tokkotti majalisa sheelii fal'aanatti hojii qaraane Sheekh Eliyaas faadha inni kun cimaa akka ta'e hin beeka dhiiroo ulamaa'iin hinaafteeti jara kana maqaa dibuudhaa jecha akkana jetteeni faayeetiin dubbiin tun na dhibdeet moose bootuni tanaa jecha duuba isaan salafiyyaadha je'aniif jecha waa firqaa hamtuudhaa miti jeetiin ani gartee duraan isaaniif yaada takka yaaduma bareedaa dhan qaba jecha namaatiif illee takka isaan hin jibbine amma ammoo bakka gartee nashiidarra muuziqaatu irra wayyaadhaa jedhan kanatti sadubbiin tun garam deemuu jirti seeda jarri kun dila kana munashidoota keenya warra gartee sabaa fi diinii qabsaa'e warra hawaasa keenya gartee gabrummaa jalaa baase eega rabbiiti gartee nashiidaa tanaan gartee diina ofii rukutanii sababa sanii biyyaa illee itti aramanii biyyaatti bahanii itti hidhamanii sababa saniitiin gartee diina keenya injifanne hagartee nuti waa takka ifirraa dubbannee quuqaa ifirraa buqqisuu hin dandeenye isaan lubbuu isaanii gurguranii quuqaa nurraa buqqisanii gartee sababa sanii diina kana gartee asii waliin buqqaamne akkamitti jara kanarratti xiyyeeffatanii jara kana jibbu jechuun bakka dhaloota doomsu saba Oromoo kana gabrummaa irratti fa'uu na fakkaatti an akka yaada kiyyattee jechuudha. Kanaafuu akka kun sirriidhaa miti. Kitaaba Rabbii keessatti dhoorgan hin jirtu walaloonis yeedaloonis yoo jiraatte isin dura dhiisa. Ifii teessanii qaraa isaadhaa nama dhiisisiisuu hoggaa nama dhiisisiisuu irratti nama kaaftan tuni dhaloota Oromoo kana gabrumsuu jedhamti malee kitaaba Rabbiitirra hin jirtu jechuudha. Kanaafuu nuti har'aas boruus taanan
osoo abbaan fedhe iyyaa oole osoo abbaan fedhe ufuuf tana hin feenu jechaa oolelleedha. Nashiidaa baasus irraayis baasuu if duuban deebinu dhaggeeffatus irraa if duuban deebinu. Diina saba keenyaaf gartee qabsaa'uufis har'aas boruus tahee gartee bakka rakkoo isaanii irratti qabsaa'uufis irraa if duuban deebinu jechuudha. Kun irraa if duuban hin deebisu. Nabi Muusaanis uummata kan kee gabrummaa jalaa baasidha. Kitaabuma qofa himii miti gabrummaa gartee qaama fi qalbii hunda jalaa baasudha jechuudha. Kanaafuu gabrummaa hawaasa keenyatiif bakka rakkoo hawaasa keenyaa garreetti yoomiyyuu taanan waan dandeettiitti qabnuun walaloodhaan yeedaloodhaan ni dubbanna. Kursirraa walii ka'an malee dhugarraa waliif hin ka'an obboleeyyan. Kanaafuu har'a dhugaadhaan itti hime jechuudha.